Wantoota kana sadiin beekuu dhabuu kee miidhamteetta. Tokkoffaa, namoota kabajan beekne kabajuu kee. Booyyeen na dhiqan jettee dhoqqeen balfitu. Akkasuma namoota kabajan beekne kabajuun keessa bu'aan qabu. Isaan kabaja kee sodaatti lakkaa'u. Sanuu isaan kabajuuf dirqama seeraa wayii akka waan itti qabdutti yaadu. Yommuu itti gatii isaaniif laachuu jalqabdu, isaan immoo faallaasaa gatii si dhabsiisuu eegalu. Gargaarsa kee gabbarsa si'u. Lammaffaa, garraamummaa guddaan. Obboleettii gara laafittiin obboleessa fulfoofti jedhan. Gara laafummaa guddaan garaa duwwaa nama hambisa. Ammamiyyuu gatii yoo baafte namoota hundumtuu tola kee haasa'an. Ammamiyyuu gaarii yoo goote hundumtuu gaarummaa kee dubbatan. Dirreetti abshaala taate seenuu qabdu. Garraamii taate yoo seente mo'amuu keeti. Garraamummaa baay'een gowwaa nama fakkeessa. Inni sadaffaaf inni xumuraa baay'ee namoota amanuu kenna. Namoota keessaa mataa kee olitti immoo uumaa kee amanuu siif wayya. Namoota baay'iftee amanuun baay'isee si miidha. Namni shomboqqoodha. Irratti of gatuun sirra hin jiraatu. Amanuun kan simbiini mataa kee fi uumaa kee qofa. Namoota irraa baay'iftee hin eegin. Baay'ee wal baruun jaalala miti. Wal keessa fiiguun taansii walirra fiiguun dhufa. Namni hojiiyyuu yeroo baay'ee baru salphisee hojjechuu jalqaba. Gatii kee gatuun barbaaddu yoo ta'e amma namootatti dhiyaachuu qabdu qofa isaanitti dhiyaadhu. Hojjettuun abbaa manaa wajjin yoo ciifte akka haadha manaatti taasisuu jalqabdi. Badiin kan ishee miti. Isa tokko hojjettootatti dhiyaachuu qabu akka haadha manaatti hammatee ciise. Bakka malee hidhattee akka maleetti wajjin sirbitee si salphisuu isaaniif mataan si nukkubin. Mana fincaanii wajjin seenuu jalqabnaan manaa ba'uu wal dhorkuun keessa waan hafu miti. Keessummaa golatti dabarsanii eenyuun komatu. Keessa yoo beekan keessa qabatanii namaaf kennu. Fageenya sirrii irratti yoo hin taane nagaa miti. Dhibee fidanii dhufu. Jaalalli miira osoo hin taane murtoodha. Jaalala keessa miirri jira. Miira keessa garuu jaalalli hin jiru. Bifti ishee miira kee kakaasuu danda'a. Garuu yoo bifti sun bade wajjin turuuf sababa hin qabdu. Jaalalli sanaan oli. Haala laaleen haalaa'u. Yeroo baay'ee miiratu jaalala nutti fakkaata. Kanaaf guyyoota muraasa wal maraachinee osoo hin turin immoo wal baqachuu jalqabna. Nutti tole yookaan nutti tolte malee ni jaallanne miti. Machiin miira akkasii immoo akkuma machii dhugaatii siree irratti namarraa gala. Kan nugeetu dhugaa dubbatan jecha namoota dhugaatii jaallataniiti. Murteessaan jaalala jedhu warri kun immoo jaalalli arganiif nama hin qabu. Arganiif kan namatti ka'u miira. Gaafa akka barbaadan waamanii si ergachuu dadhaban of toltasii jechuu jalqabu. Yoo of toltee maal nama galchi? Kaayyoon jireenya kee ergamtuu namootaa taate jiraachuu miti. Isinittan hima. Amma barbaadan irra deebi'aatii of jajanaan jedhaa malee antasuma akkasin barbaadan ittiin jiraadhu. Jireenyichi kan kooti. It's my life. Himaata miti jireenyi. Walitti nuun kennamne. Namooti namatti fayyadamuu barbaadan akka kubbaa kallattii barbaadanitti nama dhiituu barbaadan gaafa namni isinii ajajamuu dhiisu wanta isin dubbattan tokkoof tokko yoo jiraate of jaja jechuudha. Eeyyee ofan jaja. Kanaaf yoo barbaadde of jaja jechuu dhiisiitii wanta kana caalu wanta garaa si cibsu filiinaan jedhi. I don't care it. Waa'ee jecha keetii miti waa'ee jiraachuu keetiif iyyuu ani dhimma tokko hin qabu.